Sagantaa marii torbee daddabarsa odeeffannoo sona seenaarraa waliin obbo Daawit Dheeressaa, Biraanuu Baldaa fi anis Barbaadaa Teessisaa Qana'aa yaadnee jirra. Hordoftoota keenya turtiin keessan akka nu waliin ta'u jenna. Nuufintaane hirrofnu nuti kuudhaaf shurshuru abbaa warraan qophanu tikseen horiin gurguru irraan gadee deddeessa guutabbuu safeteensa irraan olee abbaa seenaa leenca bosona seena galfata galaan sabaa akkamiin baafte gabaa namni daara baasanii daaraadhaan nama qabaa sareen ofiin guddisan qarriffaan jaahatama dhuma dubbii baranaa ijaaramuun dirqama dhaga'isii fannaama tolli keessi dhamaase sababni jijjiirama naftanyaa kufte kaase maal taate yaa namana siidaa bineensaa dhaabde ekeraa abaaramaa nutti faarsuu jalqabde yaa jigaa koo barri kun waan hunda baata kormi dallaatti aseene yaa jigaa koo gaabbita diinni si nyaata gaafa dorroba amma seene akkamumaan dagattere waa dagattee osoo gandarra deemtu biyyi sirraa garagalee maal jettere gaafa nu wal geenyu akkamumaan dagattere dachaane kaa yeroon ga'e hin teenyu saba qoqqoodda ati eenyu nusi wallaalle ati eenyu biyya qoqqoodda ati eenyu asee gugguufta ati eenyu atumti eenyu ati eenyu ati eenyu atumti eenyu ati eenyu ati eenyu dulli nafta nyaatee diroos oromoo jalqaba wallootti ugguree minilik harmaa fi harka nu muree haayila sillaaseen dabaan nama biyyaa falmu yakkeetu fannisee oromoo abbaa lafaa saamsisee hayyuu galaafate dargiin qeerroo wayyaanee biyyatti galchee piippiin sirna naftanyaa nutti dhalchee sangatu adanu hiru yaalina isi warri seenaa hatu gaaddisa sabaaf dhaabbatu hinjalli sindaandii haqaa yaa nama hambaa turratu akka joobiraa fi raqaa akkam nagumaa jaallan koo bosona labuun naaf jettee argite dhibbuu fi rakkoo siif jirra sabaaf dhaabbatte ol jedhi baloo mee baloo baloo mee baloo
Daawitiif biraanuu baga nagaan dhuftan. Gara turre barbaada baga nagaan nu eegde. Baga nagaan nu eegde barbaada galatoomi. Fayyaa ta'a har'a mata duree tokkoon qopheessee isin affeeree mata duree haala amma deemaa jiru gartokkee waan kanatti walhidhatu marii yeroo darbe sagantaa agarsiisanatti kaafnee ilaallee jira. Haa ta'u malee har'a haala addaatiin sadarkaa adeemsi sun irra ga'ee irraa kaaneeti ilaalla. Akkuma namuu quba qabu yaa'ii seeraa mootummaa aangoo mootummaa dheeressuudhaaf seera hiikuutu taa'aa jira yeroo kanatti. Higga mangist gubaa'ee isa jedhani. Haala sanarratti hundoofnee mari'anna har'a. Wanti kun dhugaadha. Warra seeraa ogeeyyii seeraatti ilaallata. Nuti qaama seeraa walitti hidhate ilaaluun barbaachisaa ta'ee nutti mul'anne. Dhugaadha. Akkuma seeraattis namni bal'ina isaallee ilaaluu baate ilaalcha waliigalaa yookiin beekumsa waliigalaatiin seera amma dubbisee fi amma deemsisaa galeefitti sagantaa yeroo gabaabduu kanarraa waan isaa dubbatu hin dhabu. Haa ta'u malee immoo haala uummanni keenya fi biyya keenya keessa jiruun wal qabsiifnee yoo ilaalle nuti amma biyya seerri hin jirre keessatti waan seeratiif dhimmamnee haasa'uun barbaachisaa ta'ee waan nutti mul'annee fi mata duree sanatti yoo mari'annellee dhimma seeraa isaa otoo hin ta'in dhimma Oromoo ilaalu irratti xiyyeeffannee irra jireessa isaa mari'anna. Kanaaf gaafidhuma kaasurraayyaan eegalaa yaa'ini warra seeraa yookiin higga mangist gubaa'ee seerri aangoo mootummaa amma aangoorra jiru kana dheeratu yookiin hin dheeratinii jedhu ilaalu bulii sadiif sa'aa dheeraa fudhatee mari'ate yookiin ilaalaa ture. Namoota garee adda addaatti qoodamantu dhimma sana sadarkaadhaan ilaale. Warri ekspertii qaban, warri ekspert ta'an leekchararoonni seeraa yuunivarsiitiilee biyya keessaa fi biyyoota adda addaatti dhimma kanarratti barsiisota ta'anii hojjetan riisarcharoonni dhimma kanaa akka tokkotti looyaroonni yookiin immoo abukaatonni hojiin isaanii abukaatummaa ta'e akka biraatti qaamonni seeraa amma hojiirra jiru kana wixinuu irratti qooda qabaachaa turan akka tokkotti yookiin akka biraatti qooda qabaachaa turan immoo sadarkaa biraatti kan hafan gareen lamaan biraa immoo boordii filannoo fi warra eegumsa fayyaa xeenaa xibbaqaa ministirii isa jedhan kana ministirii eegumsa fayyaa garee kana arfantu qoqqoodamee dhimma kanarratti mari'ate. Gareewwan kun hunduu akka dhiyeessii isaanirraa mul'atetti waanuma yaada mootummaan sirrii hiikkatee aangoo mootummaa dheerachuu danda'a yaada jedhu warra deeggaru duwwaadha. Qaamni lama qaama mootummaati. Boordiin filannoo silaallee qaama mootummaadhaan hukamuu fi gargaaramullee yoo ta'e utubamillee yoo ta'e hojiinsa dhimma mootummaadhaan addaa walqixxeetti mormitoota fi warra aangoo mootummaa paartii mootummaa harkaa qabu kana walqixxeetti humna laalu ture. Haala marginutti garuu akkasii miti. Qaama cillaafkate qaama mootummaa biyya bulchuuf cillaafkatee jiru. Gaafin koo asirraa ka'ee warri yaada kana morman lakki seerri hiikkatee karaa mootummaan kun aangoo irratti turuu danda'u
hin jiru jedhan qaamolee adda addaa jira. Isaan keessaa warri ekspertii amma jara kanatti waltajjii sanatti dhiyaate qaban abukaatonni warreen seera muuxannoo guddaa qaban hojiin isaaniituyyuu loowaroota yookiin abukaatoo ta'an hin jiran immoo akka hin jirretti ilaalamee gareenumti tokko akka gareen mootummaa yaada mootummaa deeggaru duwwaan akka qooda fudhatu waan godhame yaada jedhu gaafii jedhu gaafiin koo biraa. Ayyee ulfaadhu obbo Barbaada. Odoo dura gara san seeninii akkuma barmootatti warra amantii Islaamaa idal mubaarik jedhaani baga nagaan isin ga'ee sooma baranaatiin kan isin ga'ee kana gereetis isin haa ga'u yeroo dhiphinaa kanatti yeroo kana keechaa kana hundaayyuu ga'u isaanii tin Waaqayyo galateeffadha waa'ee isaaniitii fi baga gammaddanis hin jedha. Egaa gara gaaffii kan keetitti yoggaan deebi'uu ani dhugumaanii waa'ee seera sanii fi seera bulchiisaa yookiin immoo seera sagantaa baafatanii too lafa kaa'anii waa'ee abukaatoo yookiin immoo warra murtii murteessu warra abbaa murtii kan jedhamu kana keessa akkuma tuyyuu jette warra cillaaffatan malee warra haqaan lafa kaa'ame seeratumaan gadi ba'ee akka ilaa fi ilaameedhaan laalamee haqni biyya san keessatti akka biyya saniif saba saniif dhaabbatutti wanni lafa kaayame tokkollee hin jiru. Dhuguma mootummaan abbaa irreedhaa waan ofii barbaadee waan ofii filatee waan ofii jedhe hojjettoota isaa gadi baasee akka warra abbaa seeratitti yookiin immoo akka warra murtoo seeraa dabarsuu abukaatoo fi warra akkasii fakkaatan kan isaaf hojjetan hojjettoota baasee fakkeechuuf duwwaa akka galma keessa kaa'ee haasofsiisaa waanuma oduu biyya alaa kana keessatti propagaandaa oofee ilma namaa mataa laaquu fi afaffaajjii ummatatti uumuudhaaf waan inni lafa kaawwate malee wanni tokkollee wanni dhugaadhaa achi keessa akka hin jirre duruuyyuu beeknaa. Dhugaanis biyya san hin jirtu dhugaadhanis biyyi sun eega Minilik eegale hamma ammaatitti hin dhaabbanne haqi biyya san keessatti eega hanqaaqamtee waggaa 152 ta'ee jira. Baroota kana keessa wanni nu arginu waanuma sobaan hojjetamu waan argitee harka fuudhaaf hojjetamu jechuun horiin kennamee nama ajjeechisiisuu horiin kennamee haqa gara dabarsuu abbaa irree ta'ee uleedhaan dhaanee dirqamaan waan tokko of jalatti caccabsee jiraachisuu malee haqni biyya san keessa akka hin jiraanne biyyi sun biyya gabrummaa jala jirtu biyya dhugaan hin jirre biyya seerri hin jirre bu'uurri ulfina ilma namaatii fi ilaaf ilaameen han seerri waaqaf lafa ilma namaatii fi uumamaa fi uuma ittiin ulfaatee takkaayyuun argamne ammas hin jiru. Isa sanis waanuma arginu waanuma itti baatoo jirruudha. Warreen waan kanaan morman garuu bakka san hin jiran. Paartoleen jiru. Warreen waan kana fuuldura dhaabbatan jiru. Silaa isaan dhugumaan odoo dhugaan jiraate isaan keessatti argamu irra jira. Kuni hundi waan hin jirreef dhugaan bakka san jirtu jedhee tanan lafa kaa'a gara kootti barbaada. Gaarii galatoomii Biraanuu. Daawiti kanuma irratti dabalataa akka gootuuf akka amma Biraanuun jedhee paartileen dhugaadha. Waltajjiin sun waltajjii paartileen dhiyaatanii yaada ofiitti ibsatan miti. Garuu immoo ogeeyyiin seeraa dhimmi kun ilaalu yaada adeemsi dhiyaate mootummaan dhiyeeffate sun seera hiikuu, seera fooyyessuu, labsii adda addaatiin deemsisuu hin danda'u. Wanti ta'uu danda'u yaada biraa akka biraatti ilaalamuu qaba jedhanii ogeeyyiin seerotaa baay'een yaada amma adeemaa jiru kana mormuu isaanii dhageenyee jirra. Garuu akkuma Biraanuun jedhee
haalli ittiin deemame immoo loogiidha fakkaata. Gareedhuma tokko warra yaada mootummaan dhiyeeffatee paarlaamaadhaan murteeffate sana deeggaree warruma qorate warruma yaada sana fa'aa wixine mootummaayyuu gorsaa ture. Akka kanatti yoo deemte aangoon kee dheerachuu danda'a jedhee warra gorsaa turetu waltajjii sana dhuunfate. Kana jechaan maal jechaadha gaaffii biraanudhaa kaasee itti dabalte. Tole bareeda. Gaaffii bareedaadha. Barbaada. Biraanullee yaada kana sirriitti gabaabsee irra kaa'ee jira. Duraan durseeti wanna kanarraa waa eeguu dura maal inni wanni ta'aa jiru jechuutu hubachuutu barbaachisaadha. Wanni ta'aa jiru kun seenaama biyya Itoophiyaa jedhama sana keessatti wanni fedhii uummataa irratti wanni hundaa'ee godhame tokko gaafuma tokkollee hin jiru. Akka mootummaatti akka fedhii uummataatti otoo hin ta'in akka mootummaatti wanna fedhii uummataa irratti hundaa'ee wanna dhugaa irratti hundaa'ee wanni ta'e tokko gaafuma takkallee ta'ee hin beeku. Kuni seenaama isaati. Erga seenaan isaa kana ta'e qaamotii seenaadhaaf aadaaf safuu fi dhugaa rabbii irratti kan hin beekne irraa waa eeguuni waa dhugaa fakkaatu eeguun barbaachisaa illee miti jechuudha. Kan nama dhibu garuu maali? Dadhabina ofii isaaniiti sammuu sadarkaa ofii isaaniirraa jiranirraa hundaanii ilmoo namaatiin hundaa sammuu sadarkaa tokkotti laaluudhaaf yaaluun isaanii dadhabina gadiitillee kun immoo jechuudha. Maaliif waa'ee dhimma akkanaa kana keessa galanii of galchanii uummata haala kanaan amansiisuudhaaf wanna ofii isaaniitii yaadan wanna isaaniidhaaf ta'u uummanni akka kanatti nurraa fudhataa sadarkaan sammuu nuti akka yaannu gadi qooda ta'eef uummanni wanna nuti yaannu kana qooda sammuudhaan isaan caallu yaadaan isaan caallu gammadee mookiin immoo shakka malee yaadii malee fudhataa jedhanii yaaduun isaanii dadhabina namummaa immoo hancaalu ta'aa jechuudha. Maaliif ilmoon namaa tokko akka ofii isaati yaadutti ilmoon namaa hundaa ni yaadee yaaduun humna dadhabumaatii jechuudha. Yookiin immoo sadarkaa aadaa isaaniitudha. Kanaa jechuudha. Uummanni sadarkaa akkanatti yaadu kanaan durallee eessawuu hin geessifne waan furmaata ta'ullee fiduudhaaf hin dandeenye gara fuulduraafillee waa godhuu hin danda'u jechuudha. Uummata kanaan dura haala jiruurraa hundaa'ee beekeeti waa godhuudhaaf yaaduu hin malle tokkorraa uummanni illee sadarkaa kanaan akka hin eegne isaanillee ni beekan jechuudha. Garuu immoo sammuma isaaniitiif laalchi isaanii gara jabina irra darbee immoo humuma namaa ala kan ta'an hanuti jenne irraa ka'anitti wanna akkanaa yaaduun isaanii isaaniif sirriidha. Aangoo isaanii yookiin immoo jireenya isaanii uummata gadaantummaatti laalaniit wanna akkanaa kana tattaafachuun isaanii akka isaaniif aangoo irra turuudhaaf sirriidha jechuudha akka laalcha isaaniitti. Wanni isaan kana godhanii fi dubbichillee tattaafannaa fi yaadni kun kanuma duraanuu burqee sammuu isaanii keessaaf ba'e uummanni illee kanaaf akka ta'e isaan hubataa jechuudha. Nama beektee hattuu yookiin immoo nama sobuu bare tokko yeroo hundaa waa gaarii irraa eegdu maal haasaa immoo jarri kunii jettee irraa eegdaa jechuudha. Warra akkanaarraa silaa'uu waa gaarii hin eegamu amma immoo wanna waa gaarii hin eegamu tokkorraa wanna maal jedhuudhaaf dhaga'uudhaaf isaan wanna yaadan bahanii haasaanii jiranii ummatichi akka fudhatutu fudhataa jechuudha. Waa'ee dhimma kanaatti ergan kana jedhee booddee waa'ee dubbii kanaatti gaafa dhuftu jarri kunii durumaanuu murteeffataniitidha. Tokko fedhii uummataa, walqixxummaa uummataa, tasgabbina biyya sanaa yaaduu otoo hin ta'in diktaatarummaadhaan biyya sanarratti akkamitti aangoo irra akka turan qaama mootummaa amma bulchaa jiru Abiyyi duubarratti qaamotiin of ijaaranii ofii isaaniitiin wanna barbaadan behind of screen okiisa duuba isaarraati warra hojjetan istirateejii isaan baafatanii gadi ba'an kun akkamitti milkaa wanna kanatto akkamitti dura ifa baanaa wanna jedhuufi qaamni dhukkubichi amma addunyaa kana jeeqaa jiru akka carraa ta'ee carraa isaanii ta'e carraa wanna ta'eef kanaaf immoo
akkamitti dhimma kanaan gadi baanaa jedhanii yaadeffatanii koroorfataniitidha. Uummata kana olaantummaadhaan humnaan bulchuudhaaf murteeffatanii gadi ba'anii jechuudha. Erga murteeffatanii gadi ba'anii tooftaa isaan yaadan akka sammuu isaaniitti yaadanii gadi ba'anii jiru. Kanaaf dhimma kanatti akka kanatti erga yaadanii dhimma san faallaa durumaanuu ija jabinaan walqixxummaa uummataa fi safuu rabbii qoodan beekneef yaada kanaan gadi ba'aniiru. Erga yaada kanaan gadi ba'anii qaama uummataaf gaarii ta'u tokko ni fiduu yaadachi keessatti ni hirmaachisu maaf ta'uu malee jedhanii yaaduun illee barbaachisaa miti jechuudha. Maaliif uumama isaaniif sadarkaamaa fi dandeettii isaaniitii fi yaadumti isaanii kanuma ture jechuudha. Achirra turuudhaaf uummanni isaaniif filu haaluma ta'uun umurii dheereffachuuf wanta carraa argamte kanatti namooti dhimma isaanii irratti yaada kan isaanii kan jabeessu, kan gurmeessu, kan beektee dubbichi dhugaa akka fakkaateet haasa otoo hin ta'in ololaan sammuu namaa guutanii gara tokkotti luuccessanii dhimma kana hansaanii bakkaan gaachuudhaaf gadi ba'uu isaanii fi qaamotii kana qopheessatanii dhufuun isaanii ta'uusaa irraa hubatamaa jechuudha. Kuni beekamaadha jechuudha. Otoo sana ta'uu baatee durumaan itti yaadanii biyya sanaaf wanna gaarii ta'e, fiicharii biyya sanaaf tasgabbina kennee biyyattiif gara nagaatti kan geessu yaada uummata keessaa, sammuu uummatoota keessaa akka innas dhufu godhanii yaada sanarratti hundaa'anii wanna ta'uu malu silaa fudhatanii gadi ba'u ture jechuudha. Isaan garuu durumaanuu wanna ofii isaaniitti barbaadan hawwan sana dhimma kanaaf sammuu uummataa haala ittiin guutanii olola godhanii wanna ofii isaaniitti barbaadan sana raawwachiisuudhaaf qooda gadi ba'anii qaama sana keessatti yaada biraallee arguu hin dandeessu irraa eeguun illee barbaachisaa miti jechuudha. Kanaaf yaadni achirratti dhiyaate yaaduma tokko haala tokko kan deeggamu mootummaa kana wanna inni barbaadeef seericha haala barbaadetti cabsee wanna inni barbaade sana gara inni barbaadetti akka isaa adeemsisuuf qaamotii qophaa'anii gurmaa'anii dhufan ta'uu isaanii mul'ataa jechuudha. Yoon deebii keessii deebiseera jiraate. Bareeda Daawitee deebisteerta. Deebinsa kana caasi akkitti bal'aatti ilaalamu hin jira. Gaafii ammaaf dhiyaateef immoo gaatti deebiftee fayyaa ta'i. Dhimma kanarratti otoo sadarkaa kanatti hin ce'in sadarkaa yaa'ii warra seeraa ilaaluu kanaan gamangistaa gubaa'ee jedhan kanaan afaan Oromootti kun dhimma tokko nama rakkisa. Kanaaf ani afaan Amaaraa kana keessa galche. Otoo hin ce'in duraa akka koree hojii raawwachiiftuu yookiin immoo hoogganaa piipitti waan afur kana dhiyeessanii qorachiifne jedhanii abbaa silaa ofiitti amanan qorachiisanii idda waan murteeffachuu waan afur keessaa waan tokko ofii isaanii filatanii murteeffachuu isaanii qabatanii ajandaa godhatanii muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimad mormitoota walitti waamee yaada kanatu jira rakkina nu mudatee fi nuti akkanatti ilaallaa akka immoo isinitti ilaaltan yaada keessan dhaga'uu barbaannaa jedhee ture. Achirrattis haalli mul'achaa ture. Yaada mormitoonni dhiyeessan tokko tokkoon fuudhee waan ofii barbaade yaada ofii barbaade itti fe'aa ture. Sanarraayis wanti mul'ate numa ture. Haa ta'u malee immoo adeemsi sun kan silaa itti nama geessaa fakkaachaa ture yaada ofii fi yaada mormitoonni qabatanii dhiyaachuu danda'an wal bira qabanii mariidhaan murtii tokkotti ba'uudhaaf waan yaadame fakkaachaa ture. Wanti sun fakkeessii ta'uu kan mul'ate gaafa waan mormitoonni dhiyeessan eeguun otoo hin barbaachisin mariin isaanii otoo hin eegamin yaadni isaanii otoo hin fudhatin yaadni isaan dhiyeessanis otoo fudhataman argatin akka karaa waltajjii ofii barbaadanitti namicha fixachuudhaa fi akka amma dhiyaatan kanatti dhiyaachuudhaa fi qophii calqaban eegalanii adeemsi isaanii beekamee ture. Mormitoonni immoo humna biyya sana keessatti salphaa miti mirga isaaniitis
dhuguma uummataan filatamanii bakka bu'ummaan uummataa kennameef jedhanii yoo jedhamu dubbatamullee baate mootummaan sunis waggaa 27 uummata mootummaa humnaan uummatarra ture filannoo uummataa malee korojoo garagalchee sobaan cubbuudhaan uummatarra ture keessaayyee ba'e. Ammoo mootummaa waggaa 27 darbanii sana foormulaa mootummaa qabulleen warra hin qabne jarribu. Warra qabsoo uummanni dhiigatti dhangalaase saamanii barcumarra jiran. Mormitoonni adda bilisummaa Oromoo kafaa'oo Oromiyaa keessattii fi Oromiyaa alaa biyya uummanni sun qabdu hunda keessatti deeggarsa olaanaa qaban dabalatee kan akka paartii Ugaadeen warri biraas sadarkaa adda addaatti jiran karaan kun hin baasu wanti kanaaf nu baasuu danda'u nu ceesisuu garatti nu deessuu dandeessisu haalli kun mootummaan kun karaa seeratiin fulbaanaan booda karaan inni itti fufuu danda'u cufaa waan ta'eef fala siyaasaa irratti mari'achuutu feesisaa yaada jedhu bal'inaan dhiyeessan. Fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo fi kafaa'oon warri biraas warra mootummaa cimsaa barbaachisa jedhee dubbatee yaada dhiyeeffate tokko malee ammi tokko qaamni mootummaa kanaa hojii raawwachiiftuusaa karaa hojiirra turu ta'ee garuu immoo to'annoo paartiileen qooda keessaa qabaatan to'annoo walootiin amma filannoon itti aanu qaqqabuu danda'utti biyya kana tiksuu fi eeguutu irratti hojjechuu barbaachisa. Falli jiru kana malee hin jiru yaada jedhu dhiyeessanii turan. Inni kun hunduu fudhatama dhabe. Akka kanatti yaada paartiilee kanaa cufuu jechaan akkuma amma Daawit jedhee fedhii uummataarra ijjechuu mirga uummataarra ijjechuu jechaadha fakkaata. Adeemsi kun garamitti baasuudhaaf jiraata, garam geessuuf jiraata biyya sanaa uummata sanaa biraan. Galatoomi barbaada. Egaa bu'uurri seeraa biyya san keessa akka hin jirre hundumti keenyaa hubanneetoo jirra. Seeras kan kaa'e abbaan seerichaatis biyya sanii hambuqqa'ee bara 1991 akka ta'e hubannaanii hundumti keenyaa waanuma beeknudha. Saniin booda warreen kun bakka san bu'anii seera odoon eegin ilmaan hiyyeeyyitii fi sablammii biyya san keessaa kara barbaadanitti duguugaa fi duguugsisaa warri ture dhufee hoggaa lamaan kan ammoo bakka qabatani. Maal godhanii warra ergamaniif sanii achi deemaa isinii ta'adhaa isin boqodhaa nutummoo itti darba jedhanii akka waan ergama fudhatanii too as baanii fakkaatu warri kun akkana ilaalaatti. Maaliif yeroo waa'ee qabsoo hoggaa 27 yoo dubbannu warri kun eecha turanii eenyu fa'a turanii maalis hojjechaa turanii jennee yoo kan keecha seenne too laallu taane warreen olaantummaatti gara olaantummaatti qabsoo irra caalaa warra Oromoo irratti maatii fi qe'ee Oromoodhaa gondolchaa dhabamsiisaa ijaa fi gurra ta'anii warra kana dhoksaadhaan lafarraa xaraqsiisaa warra turantuyyuu hangoo olaantummaadhaa jara sanirraa fudhatee as ba'e. Warri kun maal isaanii? Hojiin isaanii akkami? Oromoon garuu yeroo sanitti hoggaa lamaan dura waa daganne. Wanna daganne sani silas galaana darbee fi rooba darbee manan ijaarratanii hanuma jiruun itti hojjetanii Oromoon kan hubachuu ishiirra jiran jedha. Waan seeratti itti hoggaa deebine garuu biyyi sun akkuma tanaan dura dubbadhee eega Minilikiin qabee hamma ammaatitti seerri dhugaadhaa lafan jiru. Seera dhugaadhaa addi bilisummaa Oromoo bara 1991 kan kaa'ee sablammii fi ulfinni ilma namaa akka ulfaatuuf godhee kan qopheechee maal godhanii isaan akka gaaddiseetitti itti qabatanii addunyaa ittiin gowwoomsaa warrumti amma hangoorra jiru kun ummata keenya ittiin bojonjorsaa
addunyaas ittiin sobaa salphinaa fi gadadoo uummata keenyarra kaa'aa turan. Amma garuu yeroon isaanii dhiyaatee jira. Warri kun waan hubanne tokkotu isaanirra jira. Isaan kan yaadanii akkuma dursanitti caccabsinee ajjeefnee uummataan akka qabna jedhaniiti yaadan. Garuu waan isaan beekantu jira, wanni dhoksaa nu illee hin beeknu. Yeroo ammaa kanatti micireen isaanii caccabee burkutaa'ee wanni isaan hafte fiixee takkittiidha. Fiixeen takkittii sunis waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa WBO'n galmaan ga'uudhaaf dhiyaatee jira. Waliinuu arguuf teenyaa hin jedha. Wanni seeraa inuma hin jirre jaallan koo. Homaa seerri illee hin jiru. Isaanis dhugaa odoo barbaadanii akkuma tuuyyuu jette warra mormitoota kana dhaggeeffatanii isaanii wajjin hojjechaa turan. Hin feene isaan. Maaliif dhiigni ilmaan Oromoodhaa isaan hadoochee sammuu isaanii bojonjorchee waan jiruufi haqnii fi dhugaan isaan jalaa waan dhokateef ofumaafuu ofitti xaxanii ofudhaa jiru qixxeedhanii bakkaan ga'utu WBO'rra jiran jedha kana obboleessa koo. Galatoon biraan haa ta'u Daawit yaadan amma gaafin amma biraanudha kaasee deebiin irratti kenne kanatti dabalachuu dandeessa. Innis egaa si yaadachiisuudhaaf yaada mormitoonni biyya sana keessaa dhiyeessan adda bilisummaa Oromoof kafaa'uu dabalatee warreen biraas adda bilisummaa Oromoof kafaa'uu naa jennu isaaniyyuu adda bilisummaa Oromoo paartii isa dabalatee paartii afur wajjiniin dhiyeesse. Kafaa'uunis akkasuma garee mataa ofii qabatee dhiyeesse qophaa isaanii miti. Warri biraas akkuma jiranitti dhiyeessanii kanarraa ijjatanii akka feetee haa ta'u jedhanii cillaaf kattoo fedhii mootummaa amma aangoorra jiru kana qabatanii seera hiikanii aangoorra tursuu duwwaadhaaf kaachuu yaada kana cufanii eessan ga'uudhaaf jira biyya sana garam geessuudhaaf jira yaada jedhu kaasee fi nama deebii irratti kenne. Isa kana irratti waan dabalattu yoo qabaatte akkuma jirutti ta'ee gaafin itti aanu maqaa seeraatiin yaa'ii taa'anii mootummaa seermallee dhiiga uummataa guyyuu dhangalaasuu hojii godhate kana aangoorra tursiisuun hin danda'ama yaada jedhu irratti gaafii jedhu irratti yaada kee kenniiti. Sana booda biraan nutti deebi'a. Tole isa dura isa akkuma jette waa'ee biraan jedhu irratti yaada kenna. Yaadni kiyya waa'ee dhimma mormitoonni yaada isaan dhiyeessan irratti hundaa'eeti. Yaada gaarii biyyittiidhaafis wanta ta'u yaada garaniis gara kanaas yaada burquu biyyichaaf dhimma gaarii ta'e tokko burqisiisuun otoo danda'amuu calladhanii cillaafatanii gara tokkotti seera ala godhuun kunii sirriidha wanna jette irratti duraan durseeti wanni beekamuu qabu tokkotu jira. Wanni beekamuu qabu kan uummati keenya illee beeku kun beekama ifa wanna ta'e. Yeroo ammaa kana qaamni mootummaan kunii sirriidhaa karaarra jira jedhee hal jaalu qaamumti jedhee yaadu jiru. Garuu immoo qaama mootummaan sun qaama faayidaa isaa kan duubarraa taa'ee eegsifachuudhaaf qaama of ijaaree duubarra taa'ee mootummaan sun dhimma inni barbaadu akka inni bakkaan ga'u qaama hojjetaa jirutu jira. Qaamni hojjetaa jiru suni mootummaa kanaan yeroo hundaa yaada isaatuudha bakkaan ga'uuf qooda deemuu fi sappoortii godhuun isaan oolu. Yaadaan deeggaruun isaa hin oolu. Garuu wanti asirratti beekamuu qabu tokko maali? Mootummaan kun otoo nama seeraa ta'e fedhii uummatichi barbaaduu fi biyyichi wanna barbaadu tokko irratti hundaa'etu waa godhuudhaaf tattaafata. Garuu mootummaan kun qaamni mootummaarra amma jiru kuni dhimma kanaan immoo yoo adeemu aangoorraa bu'uunsaa akka jiru homaa shakkan qabu ni beekaa jechuudha. Kanaaf jedhee dhimma ta'uu malee biyyi sun kan inni hin barbaanne uummanni biyya sanaallee dhibba keessaa parsantiin
almost 80 kan ta'u wannan hin barbaanne tokko qaama duubarraa wanna ofii isaatii barbaadu tokko raawwachiifachuudhaaf qaama deemutu jira. Qaamni sun immoo dhimma seeraa fi dhugaa jiruu fi tasgabbina biyya sanarratti hundaa'u bakkaan ga'u otoo hin ta'in wanna ofii isaatii barbaade san bakkaan ga'achuudha. Kanarraa kan ka'e Xaqilaa Ministeerichi bahee paartoolii biyya sana keessa jiru mormitoota barbaade fidee gaafa yaada sana dhiyeessu yaada kanan qaba isinoo maal yaada qabduu miti baatiinsa siyaasaaf nagadachuuf malee kan inni taargeetii godhate yookiin immoo hananni gadi bahee yaada kanan qaba yaada kana fudhadhaa akka jedhu baatiinsa haasaa sarraayis ni beeksisa. Gochanni aaktiin fi diktaatii akkatti sagantaa sana yookiin maree sanarratti wanni akkatti inni haasa'urraa wanna hubattu qabdaa jechuudha. Qaamni tokko biyya tokko qaamni bulchu bor biyya tokkoof hani irraa bulchu dhufuudhaaf hani yaadu tokko qaama uummata bulchu tokko irratti diktaatii yookiin immoo paartoolii tokko irratti yaada olaantummaa agarsiisee wanna inni barbaadu kana fudhadhaa jedhee dhiibbaan godhu ture jechuudha. Achirratti dhiibbaa godhu isaa argita jechuudha. Kanarraa kan ka'e qaamoliin achi keessatti mormitoota jiran sun erga dhiyaatanii yaada ofii isaaniitii fakkaatu hambiyya sanaaf ta'u dhiyeessuun isaanii dirqama isaanii ture. Akka isa yeroon isaanii kenname irratti yaadanii dhimma kanarratti hubannaa guddaa yaada biyya sanaaf ta'u sirriitti akka calaqqisu godhanii dhiyaachuuf danda'u otoo qabanii hanan isin jedhu na dhagaa jedhee dhufe garuu immoo mormitoonni haala sanaan otoo hin ta'in haala hin taaneen yaada fuuldura dhaabbatanii kanarraa kan ka'e amma mootummichi seeraa ala durumaanu yaadumti isaa seeraa ala bu'uurumti isaa seeraa ala qaamni seeraa ala ta'e tokko dhimma seeraa tokko eegaa jedhanii yaaduuni of guyyoomsuu natti fakkaata jechuudha. Kanaaf mootummichi illee akka seeraa ala ta'e ni beeka. Qaamni mormitoonni illee dubbiin kun seeraa ala akka isaan ni beeka. Uummanni biyyattii immoo sammuunsaa sammuu mootummaa sanaa oli. Sammuun mootummaa tokko uummata tokko bulchuudhaaf dandeettii isaa kan qabaatu qaama uummata keessaa fedhii uummataatiin dandeettii irratti fi fedhii uummataa irratti hundaa'ee mootummaan hundaa'e tokko bu'uureffame tokko wanna uummataa ta'u tokko gadi baasee seera eegee jiraachuu ni danda'a. Qaamni kun garuu qaama beektee durumaanuu shafaxarraa haala adda addaarraa ka'ee gara kanatti kan dhufe yoo ta'e seera eeguullee hin danda'u, waa'ee seeraallee beekuu hin danda'u, duudhaa fi duudhaa akka Oromootti akka duudhaa Oromootti akka Rabbitti illee Rabbiin qaama sodaachuu danda'u miti jechuudha. Kanaaf dubbii kana akkuma kanatti yoo sii kaa'ee wayyaa jechuudha. Amma gara gaaffii lammataa naaf fiddetti mootummaan kuni seeraan adeemee mootummaa seera ta'e tokko uumuu ni danda'aayii jettee gaaffii na gaafatteef innumtuu kan ka'eef amma seerarraa ka'ee qaama mootummaa seera qabu tokko uumuudhaaf otoo hin ta'in riiziniin taanatti yookiin miqnaata tokko irratti hundaa'ee si qajeelchuudhaaf daawwite gaaficha si qajeelchuudhaaf maqaa seeraatiin yaa'ii taa'uudhaan mootummaa seermallee dhiiga uummataa dhangalaasuu hojii godhatee aangoo irra tursuu fi yaaluun karaadhaa hin danda'ama gaafii jedhu. Hin danda'amu. Akka yaada isaatti garuu wanna inni karoorfatee haninni aangoo irra turuu danda'u akkuma kana qofatti qooda ta'eef wanni irraa eegamu hin jiru hananni godhuu malu akka isaatti kanuma qofa. Garuu immoo akka seeraa isaatiitti hin danda'amu. Ta'uullee hin malu milkaa'uuf illee hin adeemu kanaan. Haala amma adeemaa jirutti fi fedhii ummatichi mootummaa kana irratti fincilee mootummaa kana burkuteessee kaan biyya Tigraayitti galchee ammallee dhimma kana fudhachuuf hin adeemu seerri isaatii fi haalli isaan itti adeemanii isaan yaaduu ni malanii garuu immoo yaadichi bakka ga'uu kan danda'u natti hin fakkaatu. Bareeda daawwite hordoftoota keenyaa kun kan hordofaa jirtan daddabarsa odeeffannoo sona seenaa sagantaa marii torbeetiin
kan wajjiniin mari'achaa jirru obbo Daawit Dheeressaa fi Biraanuu Baldaatii mariin keenyatti fufa. Kan wajjin turtan daballee gaafanna. Yoo akkas ta'e amma waan akkuma jedhee waan seeraa ilaaluudhaaf miti akka nuti ilaallutti waggaan lamaan mootummaa Abiyyi kuni naamusa seeraa akka mootummaa amala mootummaa hin qabne ta'uutu hubatame. Keessumaa immoo Oromoo irratti badiin gaafa waggaa 150 kaafnee amma sitti yoo lakkoofne badii mul'atee hin beekne ta'ee jira jedha. Warri sana dura beekus, warri sana booda beekus, warri waan har'aa ilaalaa jirus. Inni kun qabatamaan waan dubbatamuu hin danda'amu. Fakkeenyaaf kan kanaan dura irraa dubbachaa turre baay'eedha. Kan irraan dubbatamin immoo hin caala. Nutis waan irraa dubbanne warri irraa dubbachuu sadarkaa adda addaatti danda'es kan irraa dubbate akkuma jirutti ta'e kan irraan dubbanne dachaa hedduutu jira. Cubbuun uummata Oromoo irratti raawwate dhangalaasiin dhiigaa salphisuun akka malee gochuun gidirsuu fi makaraarsuun hedduutu irratti raawwate. Akkuma kaan goonu waan taatee yeroo dhiyooti ilaallaa jechaadha. Waan taatee yeroo dhiyoo waan bulii 2-3 keessatti raawwate amma irraa quba qabnu keessaa xiqqoosaa yeroo qabnuun kaafne ilaaluudha yaalla. Jidduudhuma kana ilaaluu Assaabii Wallaggaa dhiyaa keessatti haadha ilmaan afuriiti addee Amsaaluu Guddataa jedhamtu maasaa qonna ishiitii keessaa otoo hojjetachaa jirtu rasaasa mootummaa kanaan guyyaa saafaa ajjeefamtu. Abbaa warraa ishii 7 fuuldura kan mana hidhaatii hiikame mana hidhaatti galchanii reebanii akka hojjetatee maatii isaas hin guddifanne ofiis hin jiraachifanne godhanii laamsheessanii kan gadhiisan. Ijoolleen arfanni dhalatte kun ijoolleen xixiqqoon kichuun kun allaattiidhaaf dhiifamte jechaadha. Kana duwwaa miti. Yeroodhuma bulii 10 hin guunne kana keessatti ijoollee yuunivarsiitiidhaa baatee dabalatee dargaggoota 4 achuma keessatti ilaaluu Assaabii keessatti ajjeefame. Maatii tokkicha ji'a 10 darban kana keessatti maatii tokkicha keessaayyee namni 4 dhume. Harargee bahaa dhageessan ta'uu danda'a. Torbanuma darbe kana. Nama Muhammad Amin jedhamu, Oromoo Muhammad Amin jedhamu kan waajjira qonnaa keessa hojjetu dhibee koronaatu si qabe jedhanii humnaan ukkaamsanii ajjeesanii bineensaaf dhiisanii bineensi nyaate. Ammas dhimma kana kaasuun barbaachisaadha. Toota hin danda'ame guyyaa guyyaadhaan kaasuutu barbaachisaadha. Immoo carraa argatameen kaasuun barbaachisaadha. Hidhaa akka malee hin fakkaannetu gaggeeffamaa jira uummata keenya irratti. Kaabaa amma dhiyaatti, kaabaa amma kibbaatti, ba'aa amma dhiyaatti biyya keenya keessa iddoon hidhaan akka malee itti raawwanne hin jiru. Hunda isaarraa dubbachuu waan hin danda'amneef hoogganoota namoota xiqqaa kaafneti isaan keessaan kumaatamoota dhibboota manadhaa keessatti gidiran akeekuudhaaf yaallaa jechaadha. Akkuma innaa kaan irraa kaafnu Abdii Raggaasaa, Amaanfilee, Dachaas Roobaa, Kaayyoo Fufaa, Gadaa Gabbisaa, Milkeessaa Hirkoo, Yaazoo Kabbabaa, Dassuu Duulaa fi
waaqoon oolee kanneen kumaatamoota kana har'a maqaa isaanii jalatti isaaniin qabanne hidhaa keessatti gidirfaman Oromoota xuquudhaaf itti gargaaramne jechaadha. Akkuma kan jennu kana warra kana keessa Abdii Raggaasaa bakka jiru hin beekamu. Amaanfilee bakka itti ukkaamsanii kaa'an hin beekamu. Dachaas Roobaa ammallee hidhaa gidiraa hammaataa keessa jira. Dassuu Duulaa fi Waaqoon oolee dhaddachi bilisa jedhee gadi dhiisee garuu humnaan manadhaa keessatti kaa'amanii jiru. Yaazoo Kabbabaa ji'oota dheeraa fuuldura akkuma hidhaan irratti raawwate yeroo muraasa booda manni dhaddachi biyya sanaa bilisa ragaan ga'an irratti hin dhiyaanne jedhee gadi dhiise har'allee manadhaa keessatti gidirsaa jiru jecha. Oromoodhaaf biyyi sun biyya gidiraati. Biyyi sun biyya otoo hin ta'in kan biyya gidiraa Oromoodhaaf godhe mootummaa Abiyyi. Mootummaan Abiyyi har'a warra gaafa Taamiraat Laayinee ittaanaa muummee ministeeraa ta'ee jiru hojjettu Gaallaa Gadaa jedhee akka gaafa irratti ijaaree uummata keenya bakka jettuu ukkaamsee ajjeesisaa ture. Har'a warri Abiyyitti hidhatanii jiran saatanoo fi waan adda addaa jedhanii ijaaramanii uummata keenya guyyuu manaa guuranii bakka jettuu ukkaamsanii ajjeesaa jiru. Salaalee keessatti waan akkasiitu raawwachaa jira. Iddoo hunda xuquun hin ulfaata. Sa'a xiqqoo keessatti bakka hundaa waan jiru hundaa kaasuun waan ulfaatuuf iddoo daddarbee irraa tuqa. Affaar nin qabataniiti mootummaan naannoo Amaaraa Walloo irratti duulee uummata keenya fixaa jira. Karrayyuu Argobbaa fi Minjaar irratti dursisanii ficcisiisaa jiru. Karaa hundaan uummata keenya akka malee gochaa jiru. Haala kana keessatti kun wanti nutti agarsiisu karaa nagaa wanti jedhamu hafe uummanni keenya qawweedhaan buluu otoo hin ta'in qawweedhaan doorsifamee qabamee duwwaa otoo hin ta'in qawweedhaan ajjeefamaa jira. Guyyuu sa'aadhaan guyyuu duwwaa jechuun miti. Sa'aadhaan uummanni baay'een ajjeefamaa jira. Salphina akkanaa keessa taa'anii maaltu hafe? Qawwee immoo kan deebisuu danda'u qawweedha. Akki nuti itti jirru kun shuukuu dhabnee otoo uummanni irraa dubbachuun keenya iyyuu dirqii waan ta'eef malee dhugaa dubbachuudhaaf ajjeefamanii salphatanii akka malee nama akka ofiitiin salphatanii deebi'anii dubbachuu otoo hin ta'in kan ta'uu qabu kan qawweedhaan si ajjeese qawweedhaan ajjeesuu kan si hidhu humnaan ofirraa dhoowwuu kan humnaan si qabee jiru humnaan ofirraa kaasudha kan ta'aa jiru. Yoom sanaaf murteeffannee garasitti ceena. Waan filannoo, waan seeraa inni ilaalluu kan jenneef kanaaf. Waan seeraa akkaataa itti ilaalanitti amma humnaatti ilaaluun numa danda'amatu. Uummanni keenya seeraan bulaa hin jiru waan ta'eef warra seermallee ta'ee mootummaa shiftaa maqaa mootummaatiin seermallee ta'ee uummata keenya sa'aadhaan guyyaadhaan dhiiga dhangalaasu waan seerummaa irraa sa'uun barbaannu jedhee kan iseeniif kanaaf isinillee sanuu mirkaneessitan yaada kaaftan keessatti. Maaltu nu hafe? Humna qawweetiin nama bulchuu, humna qawweetiin ofirraa deebisuun barbaachisa. Maal gochuu qabna Oromoon akka Oromootti? Kana innaa hundaa wal gaafannaa. Inni kun immoo yeroo qarqara ayyallaa jirra. Kanarraa kaanee yaada maalii qabdu biraan? Alfaadhu obbo Barbaada yaada gaarii waan bu'uura ta'e lafa keeche egaa waanuma hundarraayyuu Oromoon ammas wanni isiin beekun irra jiru qabsoo bilisummaa Oromoodhaa akka addi bilisummaa Oromoo qeerroo bilisummaa ijaaree waa hundumaayyuu buqqisee warra kanallee lafaa kaasee bakka kanaan isaan argitee dhoksaadhaan hojjechaa kan turan fuullee akka ba'e kan godhe qabsuma kana. Oromoon ammas oduma jennu waan sani akka ittiin deebineni waan tokko dubbachuu barbaada. Warreen yeroo qabsoon qeerroo bilisummaa Oromoo finiinee biyya san keessatti sochii gaariin deematoo jiru
ala ta'anii miidiyaa Oromootiin waraanni adda bilisummaa Oromoo hin jiru. Waraanni adda bilisummaa Oromoo bakka tokkoyyuu hin jiru, dameen hin jirtu. Shanee sobduudha. Shaneen waan akkanaati jechaa turanii raabaadorii dhaabbatanii too hojii adda addaa hojjechaa warri turani ammallee immoo deebi'anii too waan biraa godhaatoo jiru. Oromoon san beekachuuti ishiirra jira. Yeroo sanitti adda bilisummaa Oromooti irratti abaarsa lafa ka'aa kan turani. Dhagaa irratti guuraa woboo irratti kan turani. Har'a garuu afaan mi'eeffatanii akka waan gargaaraa woboo yookiin woboo kan itti aanaa ta'anii warra calqabaan qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessan fakkaatanii deeman Oromoon beekuu ishiirra jira. Dura odoo gara biraan deemu. Diinni keenya, diinni qabsoo bilisummaa Oromoodhaa warra faajjii adda bilisummaa Oromoo qabatee afaffaajjii uummata Oromootitti uumu. Isa san Oromoon ofirraa eeguu qabdi. Qeerroo bilisummaa Oromoo caccabsanii too hurreessanii qeerroo Oromiyaa, qeerroo haaromsaa kan jedhan ijaaranii ijoollee keenya gargar qoodanii too facaasanii amma akka humnan godhanii laabshachanii lafa kaa'an. Garuu galanni kan wobooti fi kan qabsaa'ota bilisummaa Oromoo yaa ta'u hidda gadi fageeffatee ijaara isaa tolfatee amma woboo faana dhufaatoo jira. Oromoon waan ishiin hubachuun ishiirra jiru waan kana xummuraan ga'uudhaan lammata warra afaffaajjii oofuu jiru kana miidiyaa qabatanii asiifachi fiigan kana irraa garagaltee woboo duuba suduudan deemtee akka qabsoo isii galmaan geechu dirqama eenyummaa isaanii akka baan Oromoo hubachuu qabdi. Kana wanni nu barbaachisu. Kana karaan dhugaadhaan nu baasu. Warra duris soba barate, soba malee haqni isaanii keessa hin jirre, warra ilmaan Oromoodhaa dhiiga ilmaan Oromoo guyyaa tokkotti nama 70 ajjeechisiise ani du'ee jira jedheetoo Oromoo af gadi badee gaafa Oromoon isaaf iyyitu garuu akka Oromoon waa tokko hin goone dhaabbadhaa jedhu kana duuba bu'uun ishiirra hin jirtu. Oromoon kanaan booda jiila godhachuu isaaniirra jira. Kanaaf warra isaaf du'aa jiru, isaaf wareegamaa jiru, warra gaara keessa jiru jala bu'ee qeerroo bilisummaa Oromoodhaa kanaqaaf dhaabbate faana dhaabbatee ummata qawwee qabatee nu dhabamsiisuudhaa jiru kana sududaan ofirraa dhokku. Elaa odoo hin duune, odoo hin banne, odoo hin dhabamne Oromoon waan isaaf ta'u, nama isaaf ta'u, mirga isaaf falmatu faana dhaabbatee mirgaa fi haqaa fi qulqullummaadhaan seera fi heera dhugaa ilma namaatii fi waaqaaf lafaa warra kabaju waboo faana hiriiree galmaan ga'uu irra jiran jedha. Kana duwwaadha kan nu barbaachisu. Wanni biraa politikaal saayinsii keessa deemnee raajii fi raga baafnee gaara baanee tulluu baanee labsiin nu labsinu kalleen nuyi dhaamnee erbeen nuyi rukunnu kanaan booda jiru. Kan gochuun nurra jiru takkittiidha. Isiinis waraana adda bilisummaa Oromoo duuba dhaabbannee hiriirree gamtaadhani qabsoo keenya xummura ittiin geenyee biyyattiisan ijaara gaarii goone sablammii fi ilmaan haqaan dhaabbatan hundi walqixxummaan seeraa heeraa biyya san keessatti akka bu'uuramu gochuun xummuraan ga'uun nurra jiran jedha. Kanumaan kana jedha. Ayyee bareeda Biraanu. Daawiti kanuma Biraanuudhaa kaase kanani amma tokko itti dabala ati akkasii ta'utti waliin fudhattee irratti yaada kee kennachuu dandeessa. Uummata keenya egaa amma falli biraa kan jirre qaqqabnee jirra. Marii isin amma gochaa turtan yaadni isin amma kennaa turtan hundiyyuu karaan seeraa fi seera wal bulchuu fi seera walii buluu dhumee jira biyya sana keessatti. Dhumee kaata amma isa dhumaa akka malee ifatti ba'ee jira.
uummata keenya irra immoo waan dachaatu jira. Amma mootummaan ofiisaatii gara tokko hin ajjeechisa. Hoomaa waraanaa irratti bobbaasee yeroo atattamaa irratti labsee waggaa lamaan kana guutuu kanaan bulchee irraa kaasuun hafee kunoo dhiya Wallaggaa irraa kaasee amma kaaba Shawaatti fidee jira. Booranaa fi Gujii irraa kaasee amma Arsiif Baaletti ol deemsisaa jira. Bakki lafa jiru hin jiru, bakki nagaadhaan bulaa jiru hin jiru. Gara biraan immoo warra alagaa biyya keenya keessa jiraatu keessumaa warra nafxanyoonni ijaaranii horiidhaan bajata itti godhanii hidhachiisanii nu keessatti bobbaasan gadi dhiisee karaa kennee fi akka uummanni keenya ofirraallee deebii kennuu hin dandeenye qoncaraa hojii isaa maasaa isaallee ittiin hojjetu cuuphee isaa gajara isaa eeboo isaa irraa eegsisanii jiru. Haala kana keessatti carraan haftee jirtu yoo danda'an waan namni nama ajjeesuun deebisanii ofirraa ajjeesuu malee waan ta'e hafeen jiru. Maal itti dabalatta yaada Biraanuu kaases waan nama gadi jabeessee jedhe kanas. Tole bareeda gaaffii bareeda Biraanuun illee yaaduma gaarii lafa kaa'ee wanna gaariidha. Asirratti wanni hubatamuu qabu mootummaan kun waggootii lamaa fi wannan lafa kaawwachuu barbaade wannan ofii isaatiin mirkaneeffachuu barbaadetu ture suni jabina qabsaa'ota Oromoo fi qabsoo Oromootiin akeekni isaa sun bakka hin geenye. Maaliifan kana siin jedha karoorri baafatee mootummaan kun kaa'e already beekamaadha. Gaafuma gadi bahee fi yeroo muraasa booddee Oromoo erga mookfatee booddee pilaana kansaa dhaama pilaana duubarraatti kenne isuma sana bakkaan ga'uudhaaf tattaafachaa ture. Isa keessaa inni tokko paartolii Oromoo kanaa cunqursuu, balleessuu, caasaa isaanii caccabsuu, waraana adda bilisummaa Oromoo kanaa haala ittiin inni cabu halkanii guyyaa irratti hojjechuu qabsooma biyya sana keessatti mootummaa kana fuuldura kan dhaabbatu uummanni ijaarramee jiru qaama kan akka ta'e dhimma kana irratti bobbaa'uu ture jechuudha. Bobbaa kana keessatti hin milkoofu. Milkaa'uu silaa inni filmaan otoo hin gahin qaamotii kana balleessuu ture yaadni isaa akka laalchisuutti. Wanni inni godhaa ture illee kanuma ture jechuudha. Garuu qaami qabsichaa jaarmiyaa isa caalu, dandeettii isa caaluu fi humna isa caalu ta'uurraa siyaasa inni mijeeffatee gadi bahee silaa yeroo ammaa kana keessatti erga qaama isa mormuu dhabsiifatee booddee ofiima isaatii akka barbaade ta'uu ture jechuudha. Garuu amma maaltu ta'e? Wannoota inni yaade sana balleessuu hin dandeenye, balleessuu erga hin dandeenye booddee sadarkaa amma mootummaan kun anaan akka laalcha kootti humna ta'ee mootummaa kana gara wanna fedhii isaatii gara fuulduraa milkeeffattee adeemu otoo hin ta'in wanna inni yaadaa ture filmaatni otoo hin gahin wanna inni yaadaa ture qooda isaa milkoomneef wanna godhuu malu tokko fixuu qooda hin dandeenye qooda karaa irratti hankaakee humni isa caalee fuuldura dhaabbateef yeroon filmaatas qooda jala ga'eef amma murtee du'a jalaa dubbii du'a jalaatti ta'eetidha wanna ta'uun tattaafachaa jiraa jechuudha. Kan kanaan dura godhuu hin dandeenye saanachi Oromoo irratti waa godhuu danda'a jedhee hiyyaadha. Humna isaas sadarkaa isaas qabaa jedhee hiyyaadha. Silaa otoo ta'ee wannoota karoorfatee balleesse siyaasota Oromoo jaarmota Oromoo balleessee qaama qabsoo beektee nagaa dhangalee waraana kanallee balleessee waa hundaa godhu ture jechuudha. Sana godhuu qooda hin dandeenyeef siyaasaan yeroo yeroodhaan mo'amee dhufuunsaa nyaatamuunsaa liqimsamuunsaa gaafa argu amma wanni takkitti isaaf ta'e humnaan duraan humnaan godhaa ture amma garuu humna isaa seera godheet gadi ba'uu barbaadee ture jechuudha. Qaama duraan akka humnaan gadi hin baane
humna ijaaramaan qabu. Waggaa namoota kana keessatti garuu akkuma ati amma kaaftee qaamotii ijaaramaa turan ilmaan naftanyaa beektee waraan meeshaa galfachaa jiranii qaama ijaarrachaa turanii waa adda addaa godhaa turanii biyya lafa Oromoo kana keessa hundaatti beektee biyya isaaniitti lafni Amaaraa kililli Amaaraa suni baakboonii isaaniiti lafa ka'umsa isaanii iddootti waraana ijaarratan iddootti yaada burqisifatan yaada burqifatan san iddootti Oromiyaa irratti qaama fuuldura dhaabbatu kan iddootti appilaayi godhanii balleessan ture jechuudha. Bobbaa kana guutuu waggaa lamaan kana keessatti gaagama uummata Oromoo irratti ta'e kana otoo filmaatichi hin gahin fixanii balleessanii cabsanii akka barbaadanitti deemu ture jechuudha. Waggaa lamaan kana keessatti sana mirkeeffachuu qooda hin dandeenye amma humna isa dhumaa yaalii isa dhumaa yaalaa jiranii jechuudha. Akka isaaniitti yaaduma istiraatiijii san baafataniif sammuu isaaniif yaadni isaaniif haala kanaan mirkaneeffachuu qooda ta'eef fedhii uummataa irratti ta'uu qooda hin dandeenyeef humnaan godhuun isaanii dirqama. Humnaan godhuuf immoo amma danda'an tattaafatanii jiru. Kana dura kan godhuu hin dandeenye amma godhuu hin danda'an. Waa'ee dhimma Oromoon maal godhuu qabaa? Haala amma jiru irratti maalii naan jette kanaafi dura siyaasaan moo'ee jira. Laalcha kooti kun. Siyaasaan waggaa lamaan har'aa fi waggaa har'a duraa fi ji'a ja'a dura uummanni Oromoo sadarkaadhaan uummanni biyya sanaallee sadarkaadhaan mootummaa kanarraa yaadni isaa cabaa dhufee jechuudha. Amma naannoleen gosoonni biraa biyya sana keessa jiran hundumtuu duraan akkatti yaadan amma absoluutili irraa galagalanii jiran jechuudha. Oromoon immoo duraan sammuun hiramaa sun irraa dhibbatti galagalee jira jechuudha. Qaamni siyaasni isaa uummata biratti jibbame haaluma maaliinuu biyya sana moo'ee tasgabbeessee jiraachuu hin danda'u. Uummanni Oromoo maal godhuu malaa kan naan jette kanaafi uummanni Oromoo illee wanta hubachaa dhufeetu jira jechuudha. Duraani sammuu facaa yaada adda addaatu ture. Amma yaadni sammuun Oromoo hundumtuu almost percentiin 95-97 dhibba jechuun hin danda'a. Warruma ayyaallaallattuu fedhii ishii ilaallattu yoo ta'e malee gara tokkotti luccee jira. Dura maali? Sammuun uummatichaa ideoloojii tokko irratti, fedhii tokko irratti, mootummaa kana irratti yaada tokkoon xiyyeeffannaa godhuunsaa humna guddaadha kun jechuudha. Kana keessatti wanna hubachaa dhufallee jira jechuudha. Qaama kamtudha? Nuun sarvaayivii akka goonu nu godhee, akka dandamanu nu godhee jedhee qaama hubate jiraa jechuudha. Uummatichi kunillee jechuudha. Uummanni biyya keessaas haa ta'u, biyya alaas haa ta'u, silaa otoo qaamni kun jiraachuu baate mootummaa kana amannee turre mootummaan kun nu ganee silaa nu garboomsuuf ture. Qaama nuti duraan akka biraatti ilaalaa turretu qaamni sirrimatti ilaalaa ture qarqaaraa ture. Kaan immoo ija hamaadhaan ilaalaa ture. Amma garuu otoo qaamni kun jiraachuu baatee silaa gudii taanee turree jedhee kan hubachaa turetti jira jechuudha. Kana keessatti maali? Oromoon wanta hubachuu qabu tokkotu jira. Qaama jechuun daawwite qaamni No. Qaamni already beekamaadha. Maaliif mootummichi qaama mootummichi ifaan ifa baasee akka keessaa baaftu qaama qabsuun qaama sadan jechuudha. Eeyyanii atillee ni beektaa uummanni Oromoo illee ni beeka. Haasaa just qaamuma sana haasa'e yoo jette malee uummatichi illee ni beeka atillee ni beektaa kun beekamaadha kun. Maaliif sammuun uummatichaa gara kam akka jiru akka siyaasaa paartootti yoo laalle paartiin ololli adda bilisummaa irratti adeemamaa ture. Fedhiin uummatichaa gaafa duraanii maal akka ture beekamaadha. Gidduurratti afaan faajjisanii uummaticha konfiyuuzii godhanii olola irratti godhanii waa baay'ee jeeqaa turanii jechuudha. Sun dhaqee eenyu dhugaa akka qabu dhaaba sana irratti waan adeemsaan ture irraa uummatichi beekee hubatee jira jechuudha. Akka waraanaatti immoo qaama waraana hoogganaa adda bilisummaa Oromoo uummatichatti kennee jira jedhee erga sana booddee duulaan Oromoon illee duula guddaa irratti godhaa ture jechuudha waraana kana irratti. Har'a garuu dandamachuu siyaasa Oromootiif dandamachuu siyaasa Oromoo qofaa miti. Abiyyillee beeta mangistii keessatti kabajamee jiraachuudhaaf
waraanni adda bilisummaa Oromoo kabajamee jiraachuudhaaf jechuun har'a kaayyoo isaaniin kaayyoo isaan duubarraatti kennan bakkaan ga'uudhaaf innumtu achi jiraachuudhaaf waraanni adda bilisummaa Oromoo isaaf murteessaadha. Abiyyumtu otoo gaafa waraanni adda bilisummaa Oromoo cabe namni dura ajjeesan warra isaanii wajjiniin hojjechaa turee fi iyyaa turee fi neeqis Abiy warra isaan dura balleessan Abiy illee kana ni beeka. Kanaaf amma maaltu ta'e waa'ee dhimma Oromoo maal godhuutti waa hundaa lucee amma maal Oromoo waa hundaa beekatee jira jechuudha. Kana keessatti maaltu ta'uu malaa kana kanaan durallee dubbadhee jira. Maaltu ta'uu malaa kana qaamni qabsoo kana mo'aa ture maal ta'uu malaa kanallee ni beeka innullee. Wal hundumtuu yeroo qaba. Gaafa siyaasni si tole yeroon siyaasi keessi tole sana keessatti yeroo sana irratti fayyadamuun yeroo si gahu qaamni siyaasichaa qaamni mootummaa kana rizistii godhee humna jala dhaabbateetu mormaa jiru waa sadarkaa barbaaduu fi haala barbaadu godhuudhaaf yeroo isaan ni jiraa jechuudha. Yeroo sana eeggachuun ummatichi fedhii qaama isaa guutu sana faana bu'uun wal jala deemu wal hubachuun qaama kanaan dura fedhii irratti hundaa'ee haa ta'u wallaalee haa ta'u beekee haa ta'u mormaa turellee luucceffatee gara dhufee qabsootti ni dabale moo ta'e kootu jecha gurmuu tokkoon haala kanaan dura godhee mootummaa sana cabseen qaama fedhii uummataa fuuldura dhaabbatu kana cabsuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf amma waa'ee dhimma maaltuuf kamtu ta'a kana qaamuma maaltuuf kamtu ta'aa fi istiraateejii isaatii fi haala isaa ta'utti gadi ba'u kan yeroo isaatti isa eeggachuu wayya malee nuti illee as teenyatti yaada ta'uu malaa haasa'uun qaamuma waa yaaduu fi waa hojjetu tokkoof illee gufuu ta'uu ni malaa jechuudha. Kanaaf kan akka kanatti haadhiifnu garuu immoo wanna hubachuu qabnu wal hubachiifachuun keenya barbaachisaadha jedhee yaadaa jechuudha. Deebii kee osii deebisee yeroo ta'e barbaada. Gaariitti deebiftanii fayyaa ta'a. Nuti waan silaa nutti mul'ate naas baanee dubbannu uummata keenya waan nutti mul'ate uummata ichatti mul'ate nama hundatti mul'ate ta'uu danda'a. Kan nutti mul'ate caalallee warri itti mul'ate jiraachuu danda'a. Hanqina nuti goonu irraayis uummanni keenya waa baay'ee barata. Namni waan gaarii hojjechuun duwwaa nama barsiisu. Hanqinallee raawwachuurraa wanti nama baratu ilaalu argu hin jira. Nuti akka nutti mul'atetti ilmoon namaa haadhaaf abbaa jalaa fuudhamtee ajjeefamuu biyya sana keessatti yeroon nasaa irmijaa jedhan Oromiyaa keessatti raawwachaa jira. Abbaan fe'e hidhataan abbaan fe'e nama ittiin tolle si'a Oromoo ajjeesuudhaaf mirga qabaatetu jira har'a. Qayi shibbiri isa jedhan. Qayi shibbirii sana immoo goolii diimaa sana immoo warra nacci shibbir raawwatee goolii hadii raawwatee Ihaappaa keessatti fi qaama biraa keessatti goolii hadii raawwatee gooliin diiman akka raawwatuuf sababa ta'etu uummata keenya fixaa jira. Murteeffatanii Oromoo ajjeefnee jiilchinee laaffifnee harka kennachiifnee biyya Oromiyaa dhuunfannaa murtii jedhuun itti jiru. Isa kana Abiyyii fi mootummaa Abiyyi hoogganutuyyuu dugdatti baatee uummata keenya fichisiisaa jira. Ajajasitti godhee hunda deeggarsaa kennee fi uummata keenya fichisiisaa jira. Kana caala salphinni hin jiru. Wanti nu hafe hin jiru. Har'a mana koof maatii koo inni ajjeese fuudhee ajjeese. Ollaan yoo birmatee hin iyyin borummoon sagalee tokko malee ollaatti aanu ajjeesa. Dhumarra geenye jechaadha. Nama si ajjeesu duwwaa amma dandeessu. Yoo ajjeesullee dadhabdee otoo mormituu otoo yaaltuu du'u malee akka amma uummanni Oromoo hidhamee gaafiin akka hin gaafatanne ilaali. Ajjeesuu duwwaa miti. Hidhanii reebanii boo'uu dhoowwuudhaa jedhama mammaaksa Oromoo.
namni abbaan humnaa reebeti sireebee akkam boonyee si godhaa jira. Mootummaan Abiy ajjeesee akkam boonyee si godhaa. Hidhee akka firri keessa hin gaafanne godha. Wanta abdii raggaasaa irratti raawwatamaa jiru kana akka ijaan uummanni hin argine. Yakkasitti dhiyeessanii ittiin hin gaafatamtu. Innaati mana seeratti dhiyaattu uummanni dhufee si ilaaluu hin danda'u. Firri dhufee si gaafachuu hin danda'u. Dhaddachoo si baase poolisii deebisee siidha. Tikkatu booda deebisee. Tikkni iddoo fe'etti akka fe'etti si ajjeesa. Kuni mala biraan qabnu isa jettan sana har'a humni jiru. Humni kanaaf jiru Oromoo karaa nagaati jedhee qabsoo nagaa kana filatee mootummaa kanaaf harka rukuchaa ture hundaatti garagaranii meeshaa qonnaasaa hunda hiikkachiisanii jiru. Waan isaan ittiin deemaniif waan isin jettan duwwaatu Oromoo harkattan. Ishiinis ijoollee bosona jirtu. Uummanni Oromoo ijoollee bosona kana jirtu kana waliigalee sududaan deeggaree humneessuu yoo baate isatu qarree diinni irra dhaaberraa ayyallaatti of darbatee jechaadha. Kun beekamuudhuma qaba. Wanti isaaf hin jiru waraanni kun waraana bilisummaadha. Isaaf jecha kanaaf carraa hafte kana yoo Oromoonni akka kanatti taa'ee walirratti ilaaluu ta'e suuka'ee ofiifis itti galuu qaba. Itti galuu inni immoo hafes gargaaree humneessee salphina kana jalaa Oromoon guyyuu haadha isaa jalatti abbaa isaa jalatti abbaan otoo ijoolleen argitu ijoo abbaanii fi haati ijoollee isaa fuulduratti qalamu. Amma dubara shamarran Oromoo waraanni ganda keessa yaa'ee sin barbaada kottu jedhee abbaa fi haadha jalaa qabee kaampii geessee gudee daawwatu. Yoo barbaade yoo hin tolin achumatti ajjeesee galtee waraabessaaf dhiisa. Kana caalaa kanaaf hin jiru isin baay'ee yaaduma gabaabduu kanatti dabalachuudhaafanii mariin isuma isin irratti yaada kennattanii hordoftoota keenyaa sagantaa. Tokkoon itti dabaluu barbaada. Baay'ee. Maal inni yaadni tokkoon itti dabaluu barbaadu har'a tana mariitu ture. Abiyyi warra Oromoon fi Tigreen keechan jiranii marii taasisee addee warra waraanaa kara 22 kan ta'anii itti gaafatamtoota waraanaa 24 kan ta'anii mariisachaa ture. Kuni maal argisiisa? Dhibbatti waanuma amma ati dubbattu kana Oromoo fixee xumurarraan ga'uudhaaf deematoo jira. Kanaaf wanni nuyi as qabii achi qabiin kanaan boodaan jiru. Ijoollee teenya warra waraana dabarsanii warra ummatatti kennani haqaan achi dhaabbatanii akka isaan waraanan waliin geenye irra dhaabbatanii hudhanii qabanii jiran kun achitti dhumachuu isaaniiti. Egaa seenani isaaniif haa ta'u Oromoon garuu kanaan booda gowwoomuun ishirra hin jiru. Kanaan booda wanni nu eegnu takka illee hin jiru. Akkuma tuyyuu jette jirma kan qabu jirma qabatee haaduu yoo dhabe muka falaxaa cabsatee diina ofirraa dhugguu qaba. Kanuma wanni nu eegnu. Isas immoo kan godhu suduuda waraana adda bilisummaa Oromootiin hoogganamuu qaba. Waraanni adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kanatti bakka hundattuyyuu qophiitu jira. Dubbatanii jiru isaanuu. Waraannuu kana dubbatee jira. Waraana keessa jirullee yaamee jira. Ijoolleen baay'een illee galaa jirti. Kanaaf Oromoon amma kan dhumaati. Wanni nu eegnu hin jiru jedhaa kanuma ulfaadhu jaallatu. Fayyaata Biraanuu fi Waa dabaladha barbaada. Wannan jedhu tokko laali dinni kee aadaan Oromoon qabu tokko beekumsaa barbaachisaadha. Abiyyi kun Oromoodha ofiin jedha garuu immoo aadaa fi duudhaa Oromoo kana hin qabu. Oromoo keessatti dhalatee fi garuu waan Oromoo kana beekumsaa barbaachisaadha wallaalillee. Oromooni sirba tokkoon na yaadachiisa keessumaa ispeeshaalii yeroo chochiin guddaa qeerroon godhaa ture sana sirbaatu maal jedhee xiiqiin dammarra mi'a ofti jedhee abbaan koo kuni aadaa Oromooti. Xiiqiin
Xiiqiin dhugaa irratti malee hin dhufu. Xiiqiin wanna ati uummata tokko dabaan kara malee dhugaa ala bobbaata irratti gootu uummata sana ni xiiqeessa. Wanni amma mootummaan sun du'oota godhu hunda uummata gara jabeessuu, uummata xiiqii qabachuu qabsoo isaatti itti jabeessuu yoo ta'e malee ni laaffisaatii fi uummata Oromoo ni naasisaa yaada yoo ta'e wallaalummaa mootummaa kanaati jechuudha. Mootummaan kun kana hubachuun isaa barbaachisaadha jechuudha. Keessumaa nama tokko ati garboomsuu kan dandeessu nama conscious leveliinsa yookiin immoo dandeettiin sammuusaa nama garbaa'e tokkodha garboomsuu dandeessa. Uummata waa'ee bilisummaa fi waa'ee eenyummaa diina isaa ol beeku tokkoon diina isaa isa garboomsu olii beeku tokkooni uummanni sun naa garboomee bulaa jechuun wallaaluma sammuu dadhabina guddaadha jechuudha. Kanaaf sadarkaan uummanni Oromoo irra jiru fi sammuun Oromoon irra jiru wallaaluun kun isaaniif illee gaagama guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf mootummaan kun haala irra jiru dirqamaan hubachuu qabaa jechuudha. Haalli nama deemaa jiru kun baduu isaatiif caalaan isa jarjarsu yoo ta'e malee murtee isaa ta'uu hin danda'u. Yookiin immoo furmaata isaa ta'uu hin danda'u. Amma yaadumsa ilmoo namaatti fi akka duudhaa Oromoo tokkotti mootummaan kun kanallee beekuun yookiin qaamotiin Oromoo ijoolleen Oromoo mootummaa kana keessa jiran dhimma kana hubachuun isaanii barbaachisaadha jechuudha. Galatoomii barbaada yaada kana kan itti dabaluu. Fayyaata dhiibdanii sa'a achiin harkaa siqsitanii haa ta'u immoo dirqama yaada gaggaariidha itti dabalattanii iddan cufuudha ka'e jechuudha. Hordoftoota keenyaa mata duree muddama yaa'ii seera hiikuudhaaf godhamaa jiruu fi yaalii PP aangorraa tursuudhaaf ta'aa jiru mata duree godhanneeti. Daawit Dheeressaa fi Biraan Baldaa wajjiniin mariidhaan isin waliin turre. Sagantaan keenyarraa kanarratti raawwataa torban mata duree biraa qabannee walitti deebina. Fayyaa nu ta'a nagaan tura. Biraanuu fi Daawit fayyaata sagantaa koorratti dhiyaattanii marii kanaan uummata keenya wajjiniin turuu keessaniif. Galatoomii barbaada atis. Atis ulfaadhu obbo Barbaada. Dulli nafta nyaatee diroos Oromoo jalqaba wallootti ugguree Minilik harmaa fi harka nu muree Haayila Sillaaseen dabaan nama biyyaa falmu yakkeetu fannisee Oromoo abbaa lafaa saamsisee hayyuu galaafate dargiin qeerroo wayyaanee biyyatti galchee piippiin sirna naftanyaa nutti dhalchee. Sabab dabbatu injalli sindandi haka ya nama hamba turratu akka jobira firaka akkam naguma jallanko bosona labuun naaf jette argite dhiphu firako sif jirra sabab